Yoo yaa kam jirtu hordoftoonni Saaroon Entertainmentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif hawaasa kam jirtu nagaa keessanii yaani nagaadha. Egaa viidiyoo kanaatti walitti deebinee jira. Viidiyoo kana namoonni hedduun keessanis argitaniitu jechuudha. Isarraa garuu waa tokko jechuun barbaada jechuudha. Namoonni jireenya namaa yeroo baay'ee gadi qaban karaa tokko yeroo tokko carraa biraayyuu namaaf bannu jechuudha. Yeroo tokko garuu carraa namatti dukkaneessuurra yeroo deeman keessatti ofiisaanitti illee itti dukkanaa jechuudha. Ofiisaanitti dukkaneessanii naaf immoo carraa bannu jechuudha. Maaliif jettee yoo jechuu dandeessa yookiin wanti ishee mudate kun sirriidha jechuu dandeessu. Lakki nam mormaa jechuudha akka nama tokkotti. Daa'imni kun daa'imadha. Ofisheeyyuu daa'ima qabdi. Sanas immoo saba mana keessaa namni jaallatee miti jechuudha. Kan kiyyootti galu, kan dogoggora biraatti kan ta'u namni jaallatee miti jechuudha. Waan isa mudate sana damdamachuuf jecha sana deema jechuudha. Altiin fuudhanaan jedhe mishi baqqaan jedhe gaafa haati kufa baankuu garmalee wallolu kana keessaa bahuu fedhe isin fuudhanaan jedhe ishee gaafa itti galu deebisee immoo dhaqee biyyoolmaatti nagatee bade. Baraa guutiin jedhamutti dhaqee nagatee bade waan hin dhabeen qabu naan jedhe ishee deeman duubaara deeme gatiin maatiin koo baay'ee wallolanii fi kana baqaan dhaqee achi keessa bu'e kana mana duubaatti nagatee bade isaan booda deebi'ee maatii kootti gale. Amma waggaa 10 keessan jiru yeroo waggaan 15 isa siitiin duugaa deeme dhaqee mana duugaa keessatti nagatee bade. Egaa obboleettii keenya kunis maatiin mana keessa haati koo abbaan koo sababa waliin gallee fi anillee sana damdamachuuf jecha inni sin jaalladha sin fuudhanaan jennaani itti galee inni garuu deeme baraatti nagateetti na wajjin jiraate meeqa ji'a lama wajjin jiraate baraatti gateetii bira deeme jechuudha obboleettii keenya kana. Sanuu daa'ima. Maqaa maaliitti dhufe maqaa jaalalaa itti dhufe isheen dhuguma na jaallata rakkina kana keessa nan obbaafadha maatiin kostarii nagaa ta'uu laata waan jedhuuni itti galte inni garuu baraatti ishee gate jechuudha. Sanarra maal gooture deebitee dhuftee gara maatiitti galtee maatiin isheellee abbaatiif abbaan isheellee gargar baanii abbaan ishee nama biraa fuudhe haadha ishee wajjin rakkina keetti kuftee jechuudha. Maal baatte kaleessa isheef haadha ishee yoo ta'en har'a garuu nama 3 ta'anii jiru jechuudha. Nama 3 ilaalaa daa'ima sun daa'imni maal akka ta'e hundumti keessan hin beektu jechuudha. Sanadhaani dhiphina sana keessatti kufteetoo ishee rakkataa jirtu gareen atis nama dirmatee fi qaqqabee fi akkuma miidiyaa kanarrattis beektanis gareen atis namaa gaa namoota dadhaboo lafaa kaasuudhaan namoota rakkina keessa garaagaraa keessatti kufan namoota daandii jireenyaatti agarsiisuuf gaafan daandii jireenyaa isiniin jedhu namni yoo waa harkaa qabaate kan inni socho'uu danda'u addunyaa kana keessatti yookiin biyya lafa kaarratti jechuudha. Namoota hojjechuudhaaf yaada qabanii karoora qabatanii humna hin qabne gargaaranii akka isaanii hojjetatanii of jijjiiranii harka namaa ilaaluurraa gara namaa fi iyyuu waa gochuutti garee ceesaa jiru gareen atis namaa kun jechuudha. Isin hundi keessan kan beektan jechuudha. Isaan kun dirmatanii fi obboleettii keenya kana seenaa ishee gaaf isheen haasoftu baay'ee nama gaddisiisa. Egaa guyyaa kaleessaa immoo akkuma isin beektanii viidiyoo lammatarratti akkuma isin ilaaltan jechuudha. Obboleettii keenya kana namni gargaaree barsiisuudhaaf waadaa galee firaa walitti jaallee akkasumallee iddootti deebisuudhaaf waadaatti galeetti jira. Akkuma kanallee obboleettiin keenya kun garaagarummaa guyyoota lama gidduutti garaagarummaa kana agarsiistee jechuudha. Suuraa ishee gaafa jalqabaa fi gaafa isa booddee kanaa jechuudha. Kanas kan hojjete garee atis namaa fi gargaarsa keessaniinidha jechuudha. Egaa namni suni ishee kuffisee fedhii isaa yookiin simmeetii isaa yeroodhaaf yookiin immoo waan ofii isaa barbaade yeroodhaaf sanaa fi itti fayyadameeti gateeti deemee jechuudha. Obboleettiin keenya kun rakkina keessaa kuftuu malee har'a garuu akka kanatti jijjiiramtee jechuudha. Nama yeroo tokko gaafa nama miinu namni tokko achumatti hafaa wayii nutti fakkaata. Kun garuu dogoggora. Hojii waaqaa hin beeknu jalqabarratti. Lammaffaarratti immoo carraa namatti dukkaneessina jennee gaafa deemnu carraayyuu namaaf ibsina jechuudha. Karaa namatti cufnannee karaayyuu namaa banna jechuudha. Haa ta'u malee obboleettiin keenya rakkinni sun ishee qunnamuyyuu malee sana keessatti obboloonni kun dirmatanii fi akkasitti gammachiisuun waan tokko sanyii gaarii facaasuuf gaarummaa facaasuun kana caale hin jiru addunyaarra jechuudha. Gabaabatti kanuma jechuudha. Jireenya jiraannu keessatti wanta goonu hundumaa keessatti jechuudha. Wanti nuti gochuu qabnu wanti nuti beekuu qabnu keessaa inni jalqaba sanyii gaarummaa facaasuudha jechuudha. Sanyii gaarummaa facaafannu immoo bor haammanna waan ta'eef jechuudha. Egaa garee atis namaa akkaawuntii asirra jiru kanaatiin akkasin deeggartan akkasin bira dhaabattan dadhaboota akkasin isaanii wajjin taate lafaa kaastan jechuudha. Sanuu dargaggoota yeroo isaanii aarsa isaanii kennanii hojjetanii jiran jechuudha. Maal jedhama macaafni qulqulluun bara dargaggummaa keettummaa kee yaadadhoodha. Kana jechuudha. Waan gaarii waaqayyo jaallatu isa kana jechuudha. Dargaggummaatti biira fana barbaada, seexana barbaada, waaqayyo nama barbaada jechuudha. Dulluma keessa homtuu sin barbaadu jechuudha.
waaqayyo irraa kana haa ta'u malee dargaggummaa keessatti gadi qobanii akkasitti hojii gaarummaa hojjechuun sanyii caalu ol kaawwachuu jechuudha. Kanaafuu obboloota kana bukkee dhaabbadhaati gaddeeggiraa wajjin dadhabaa lafaa kaasaa isiniin jechuu jaalladha. Yaadaanis tumsaa akkasuma hubannaa qabdan illee qoodaaf isin jechuu barbaada. Obboleettiin keenya kun egaa jijjiiramtee yookiis immoo gara kanattidha kan isheen qayramteerti. Waaqayyo immoo maqaan isaa eebbifamu. Egaa yeroo tokko carraa dubartii karaatti hambisuudhaaf dhiironni akkasitti itti gamta illee otoo of eeggannoo gootani. Maaliif irree wanti nuti har'a goone kun bor gatii nu baasisa. Borii waan biraaf nu saaxiluu danda'a. Kana qofas miti. Namni kun boriftaan jireenya isaarratti waan isa qunnamu wanti namni tokko tilmaamee beekuu hin danda'u. Namni immoo waan facaasee hammata. Akkuma inni ishee gatee rakkina keetti ishee kuffisee namaa gadi ishee godhee barnoota keessaa deebisee akka kana godhee deeme. Uumaan hundumaa irratti aangoo qabu immoo waan inni isa godhu booddee sanyii inni facaasee hammaaree yookiin immoo biqilchee kennaaf. Kana immoo beekuu qabna. Gaarummaas ta'e hammina nuti facaafnu booddeen sanuutu hammata gootara keenyatti galamanii gootara eenyutti iyyuu galuu hin danda'u. Kan namaas fudhachuu hin dandeenyu. Kana immoo beekuu qabna nuti jala murree jechuudha. Hanga ammaatti kan isin wajjin ture ana Saaroon Tartamentirraa nagaa wajjin naa tura. Garee atis nama wajjin taati hojii gaarummaa fi sanyii gaarummaa facaafadhaa.